Kamoltan nagaa jirtu ilmaan Oromoo. Ergaa gabaabduu takkan qaba. Kunis dhimma filannoo as deemuu fi deeggarsa PP'dhaaf godhamu wal qabatee akkaataan namni handle waan kana itti godhaa jiruu fi irraa itti haasa'amaa jiru. Amma duras waan kana viidiyoo irratti hanga takka dubbadheen ture live garuu ani gammachuu irraa hin qabu. Here is my advice Oromoodhaaf. Yaa Oromoo, dhaaba siyaasaa tokko kan fedhe haa ta'u hin deeggartu taanaan maallaqa isaas hin fudhatin, walgahii isaas hin dhaqin, hiriirallee hin bayiniif. Yoo kana gootan mootummaa sana akka jibbamu, akka saba biratti fudhatama hin qabne ni mirkaneessitu. Biyya keessattillee, biyya alaatittillee, addunyattillee hiriira jira wajjin maallaqa fudhaa, baya maallaqa keessan fudhaa isin biraa fuudhame wanti jedhamu kuni miidhaan inni fidu namni argaa hin jiru. Yoo ummanni biyya keessaa PP irraa maallaqa fudhatee hiriira kaba'oo taate, diasporaan biyya alaa jiru maal gochuu hiriira ba'a? Because addunyaan kan laaltu fedhu maallaqaa fudhadha, fedhu bilaashatti bahaa, namni bahee deeggaruu isaati malee maallaqa har'a warri dhaabni biyyaa bulchaa jiru kun ummataaf kennaa jiru jedhameetiin beekamu ragaan qabatamaan addunyaan agarte tokko illee hin jiru. Addunyaan waan agartutti amanti, waan agartuun sappoortii gooti. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo, tokko yeroo isin hiriira baatanii Jawaariin mormaa jedhamtanii tumamtanii, dhaabbilee siyaasaa mormaa jedhanii tumamtanii, Maaroo mormaa jedhanii tumamtanii, Abaa'oo mormaa jedhanii tumamtanii, Pabaa'oo mormaa jedhanii yoo tumamtan yookiin ammoo maallaqa fudhattanii waan maallaqa fudhattaniif qofa gadi baatanii isin deeggarra kan jettan yoo ta'e sana bira kuttanii ammoo miidhaa inni qabu hubattan natti hin fakkaatu. Warri kana ajajullee dogongora, warri kana ammootu fudhateetiin yaa dhugaadhaa maallaqni kennaa, maallaqa kenna fudhannee sana booda guyyaa filannoo nutu beekaa eenyuun akka filannu ka isin jettan tokko deeggarsi har'a isin baataniitiin kumaatamaan gadi baataniitiin miti dhibbaan illee taanaan deeggartan boru ganama addunyaa biratti deeggarsa qabaachuu keessan ragaadha. Kuni ragaa ta'uun isaa yoo mootummaan aangootti dhufu yookiin ammoo qaamni isin filachuudhaaf hin barbaanne kamiyyuu mormaa haa ta'u kan biyya bulchaa jiru haa ta'u yoo ka hin jaalanne taate hiriira isaanii hin bayinaa, deeggarsa isaanii hin bayinaa, addunyatti akka isin isaan bira hin jiraanne garsiisaa. Yoo ka hin deeggarre taate mormiidhaan agarsiisaa malee maallaqa irraa nyaattanii hiriira yoo baataniif wanti inni agarsiisu maalidha? Deeggarsa mootummaan sun biyya keessaa akka qabaatu agarsiisa. Warroonni diasporaa biyya alaatitti iyyuu baatus hanga qabsoon biyya keessaa oo'itee ummanni biyya keessaa mootummaa kana akka hin jaalanne agarsiisutti iyyiinsi biyya alaa miizaanan kaasu. Kanaaf laffaatii ummata biyya alaatitti illee hin taphatinaa, qabsoo qeerrootitti illee hin taphatinaa. Yoo dhugamatti kan mootummaa mormitan taate mormitoonni biyya keessa jirtan warroonni haasawa keessan keessatti Jawaar Mohammadis ta'e Baqqalaa Garbaa yeroo garagaraa waan jedhaa turtantu jira akka OFC'tti. Maallaqa keessan irraa fudhadhaatii biraa deemaa jettan dogongora guddaadha. Hin bayinaadha kan jedhamuu qabu. Ittiin bayinaa yoo dirqamtaniitiin akka amma dheengadda ijoollee tumanii, ijoolleen diddee jennaan tumaniitiin amansiisan, tumaniitiin mormaa jedhan. That is fine. Addunyaan ni agarti. Kanaan alammootu isin maallaqa fudhattanii hiriira deeggarsaa bahuu jechuun biyya keessaa deeggarsa akka qabu agarsiisa. Booda ammootu yoo korojoo uummanni kun hate korojoo hinannee yoo jedhan hatuu isaanii ragaan nuti ittiin dhiyeessine yookiin ittiin falmannu hin jiru. Kana dhugaa jirtu ofitti amanaa fudhadhaa. Kanaaf jarri har'a isin hiriira ni baatan, yes, uummanni hiriira nuu bahe bakka akkanaa ta'e hangana, bakka akkanaa ta'e hangana inni amma laakkaa jiran iddoolee san hundattuyyuu bakka sagaleen itti hatamuudhaaf qophiin itti dhumateedha. Osoo kana beektan, osoo kana dhaga'uus akka hooggana siyaasaa, akka nama sammuu siyaasaa beekuu tokkotti osoo kana hunda achi ilaaltaniitiin laaluu dandeettan wanti isin gootan, wanti isin murteessitan, haalli akkaataan isin ummataaf ibsa itti kennaa jirtan dogongora
guddaadha. Hojii aktivistoota biyya alaarraa yookiin ammoo uummata dammaqsuu keessa hojjetaniifillee gufuu ta'uudha. Kanaaf Oromoo mootummaa kana ni mormita taanaan maallaqa isaa isin fudhatini deeggarsa isin godhiniif balaaleffannaa qofa itti bahi. Over kana qofa agarsiisaa malee har'a maallaqa irraa nyaannee guyyaa filannoo nuti beeknaan dhiibbaa fi miidhaa inni fiduu danda'u har'aa miti guyyaan isin viidiyoo kana yeroon geesseen waan kana jedhee ture guyyaan isin jettan fagoo hin jiru ji'a 4-5 guyyaa filannoo booda miidhaa fi bu'aa isaanii agartu. Ammaa ulaal Wallagga keessatti namoonni maallaqaanis ta'e humnaanis ta'e deeggarsa bahuun hooggantoonni ABO'dhaa taargeetii keessa galan akka galan godhee jira. Maali kanaa ol wanti nuti isin himuu dandeenyu? Maali kanaa ol wanti sabatti himamuu danda'u? Yoo isin WBO mormine jettan, ABO mormine jettan, isin deeggarre jettan, right away ummanni maal godha? Jarri kun deeggartootumaa fi miseensuma hiitti gadi ba'a, kun maallaqaan bitamee itti dabalama. Sana booda mootu as deebi'aniitiin ummata kanneen biraa jechuudha. Oromoota biraa warroota qabsaa'ota lubbuu isaaniitiin garaa ofiitiin akka isaanii buluu dhabaniitiin bosonatti waggoota meeqaaf biyya namaatti gammoojjii namaatti rakkachaatiin turan hidhatti guursiftan. Kanaaf Oromoon biyya keessa jirtan yoo ka hin deeggarree mootummaa kan hiriira hin bayinaa. Maallaqa fudhattanii hiriira hin bayinaa. Abadan haraam isinitti haa ta'u. Waan hin deeggarre irraa maaf maallaqa fudhattan? Gibira keessanii maallaqa keessanii it doesn't work that way. Kuni korraapshinii nama barsiisuudha. Kuni rakkoo dhaabbilee siyaasaa biraatitti akka fidu hubadha. Amma dura waan ta'e tokko isin himuun. Booda deemtee wanti isin akkana jettan PP'n qe'ee kennattu maallaqa nuu kenna. Isinoo maalii walgahii yoo nu hamtan baaf xiqqoo nurraan kafalle maaf hoteela nurraan kafalle maaliif kana nuun gooneen paartilee siyaasaa mormitootaatti dhufuuf deemti. Kan dhuftellee ni beeyin amma durallee walgahii dhufanii dhaaba siyaasaa ganaa biyya alaatii biyya keessa galee miseensa jedhanii ta'anii booda immoo dirgoo ganaa dhaaba siyaasaa lafan dhaaban kan ganaa miseensa isaa irraa eeggaturraa maallaqa gaafachuun ni dhufti. Amma duras waan beeknu waan jiruuf jechuudha. Kanaaf yaa hooggantoota dhaabbilee siyaasaa haasawa keessan tolfadhaa. Waan ummataan jettan ta'e jechaaf qofa konsekweensii isaa fageessitanii osoo hin laalle karaa hin taanetti ummata isin qajeelchinaa. Adaraa isinitti haa ta'u. Nagannaa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaan tun viidiyoo riikoordii godhee laayivii dhaamiti naaf jiraadhaa. Nagatti.